اقرأ أخيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن نجيك أبدني سجنتا تينيتن قرآن أكمتك أرانا جتو درسي الرا قبلني يعني تجرى إلهانك تمراتي أكا ناولين تورتان خنسنين جو. أنا اسماعيل الشوتي سجنتا وجين تورتي غاري. سجنتا دبرت غيستي harfiiwwan yookaan qubeewwan gareetti qooduudhaan garee tokkoffaa harfiilee afur tan hidhiidhaan uumaman isaanis faa, miim, baa fi waaw laallee dabarsinee jirra. Arras garee itti aanu garee lammaffaa harfii jaha qabannee dhiyaanne isaanis haa, غين، حاء، عين، هاء في أليف عقوتو. حرفيلين جان كن حرفي كوكي الرتي أممتو جتشو آني بيكمن. حرفيلي جان كنا توتا لملمان بكا سدتي أدقوتو الآن أكاتا إدو إسانيتي خينيا. رمدين تكفا توتا ها في أليف وقوته. رمدين لما فا توتا ها في عين. رمدين سدفا توتا ها في غين. تولاني قودا سدين كوكيدا خن إدون كوبين إتي أممتو إرتي رمدمن. توتني جل كبا كوبيلين ها في أليف إدون أمم ساني خوكي جمع جلا هكوتو. harfiilee yookaan qubeelee tana hogguu dubbisnu afaan keenya hidhiirraa ilaanqaa kokkee gaditti xiqqoo addaan banameeti kan sagalee qubee tanaa baasu. Kunis sagalee haa hogguu baasu hafuura gara gadiitii ol dhiibuudhaani sagaleen haa jettu baati. Akkasumatti harfii yookaan qubee aliif hogguu sagalee isii baasu hafuura gama jalaatii ol dhiibuudhaan kokkee gama gadiirratti sagalee aa jettu tana uumna. Tanaafuu harfiin yookaan qubeen lamaan tun haa fi aan qubee kokkee gama jalaatti uumaman ja'aman. harfiin kokkeedhaa tan tuuta lammaffaarratti argamtu ammaas harfii haa fi ayin hogguu ta'uu iddoon isaan itti uumamanis kokkee teenya tan jidduurratti. Akkaataan uumama isaaniitiis kokkee teenya tan jidduu bakka hafuura somba deemuu fi qoonqoon gara qochumaa deemtu itti adda qoodamtu irratti hafuura sombarraa ol dhufe qabnee alatti gabbaasuudhaan uumna. Sagalee harfii haa hoggaa baasu haa 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 jenna. Akkasumatti ammaas sagalee harfii ayin hogguu baasnus aa 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 jechuudhaani walakkaa kokkee irratti uumna. Harfiileen lamaan haa fi ayin harfii kokkee tan walakkaa kokkee irratti uumamtu ja'aman. Qubeen kokkeedhaa tan garee sadaffaa ammaas harfii haa fi harfii غين. jarri kun iddoon uumama isaanii
kokkee gama gubbaa hogguu ta'u arraba gama duubaatii fi xumura huuruudhaa yookaan irkoo gubbaa gara xumura isiitti walitti maxxansinee yookaan kokkee gubbaa cufnee qubeelee lamaan tana dubbisna. Sagalee qubee haa hogguu dubbisnu xumurri arraba gama duubaatii fi xumurri huuruu gama duubaa walitti maxxananii banaa xiqqishoo qilleensa baastu dhiisnee fi afaan xiqqoo adda bannee hafuura ol dhiibuudhaan kan harfii haa uumnu. haa akkasuma qubeen ghoyniis hidhii geengoo goonee afaan keenya xiqqoo adda bannee xumura arraba kan gara duubaatii fi xumura huuruudhaa yookaan bakka kokkee gama gubbaasan walitti maxxansinee xiqqoo iddoo qilleensi ba'uuf dhiisnee fi sagalee qubee ghoyn kana osoo hafuura akka haatti gadi hin dhiibne kokkee adda banuudhaan kan uumnu. Qubeeleen tuutaa kokkee gama gubbaa irratti uumaman lameen haa fi ghoyn qubeelee sagalee furdoo kannan sababni hogguu isii dubbisnu waan hidhii teenya geengoo gooneef. Walumaa galatti harfiileen yookaan qubeeleen jeheen kun qubee kokkee irratti uumamtu ja'amuudhaan yaamaman. Qubeen ramaddii garee sadaffaa keessatti argamtu qubeelee lama hogguu ta'uu isaanis qubee qaafii fi qubee kaafi. Akkaataan uumama isaanii arrabni keenya kan gara duubaa irkoo gama xumuraatti ol maxxanuudhaan kan uumaman hogguu ta'u harfiin yookaan qubeen qaaf hidhii teenya geengoo goonee afaan keenya xiqqoo adda bannee arraba hara boodaa irkoo gara xumuraa itti ol maxxansinee kokkee gama gubbaa walitti dhiyeessinee osoo hafuura alatti gadi hin dhiibne arrabaa fi huuruu adda buqqaasuudhaan sagalee qaa jettu uumna. Qubee yookaan harfii kaaf ammoo hidhii fi ilkee teenya xiqqoo adda bannee arraba hara boodaa huuruu gara boodaatti ol maxxansinee kokkee teenya xiqqoo adda bannee hafuura alatti gabbaasuudhaan sagalee qubee kaaftana uumna. Kaa egaa walitti dhufeenyi harfii qaafii fi kaaf harfii arraba gara duubaatii fi huuruu gama duubaarratti uumaman hogguu ta'uu garaagarummaan isaanii ammaas qubeen qaaf hogguu sagalee isii uumnu osoo hafuura gadi hin dhiibne arrabaa fi huuruu adda buqqaasuudhaan kan uumnu hogguu ta'uu harfii yookaan qubee kaaf ammaas akkuma qubee qaaf san tahee kan adda isa godhu hogguu sagalee kaa baasnu hafuura laagaa keessaa gadhiibuudhaan kan uumnu. Kan biraa ammaas harfiin yookaan qubeen qaaf qubee sagalee furdoo kannan hogguu ta'u harfiin yookaan qubeen kaaf qubee sagalee qalloo kannitu jalatti ramadamuudhaan garaagarummaa isaanii hubachuu ni dandeenya. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan teenya tan quraana akkamitti qaraana jettu tan arraa xumurtee jirti. Insha Allah sagantaa itti aantutti qubeelee
garii itti aantuu qabadheetiin isiniif dhiyaadha inshaallah. Ilaan qasitti nagayaan naaf turaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. لنحس في أعماقنا الإيمان.